Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Ana abdiin jedhama. Namni na beeku jiraas keessa. Namni lama sadii na wallaalu. Jimmaadhaan dhufe. Dhuftoonni koo viidiyoo kana ilaalaa jirtanu. Arra godina Jimmaa aanaa Sokorruu bulchiinsa magaalaa Sokorruu keessatti argama. Magaalaa Sokorruu keessatti bakka barattoonni amantaa yoo xinnaatee barattoonni 3,000 ol itti argaman keessatti argama. As keessatti ijoollee baay'ee argeera. Ijoollee naannoo Oromiyaa, Wallaggaarraa, Dambidoolloorraa dhufan asoofsiisetan jira. Kana malees immoo Oromiyaarraa achi tarkaanfatee naannoon Gaambeellaa, Iyyamiirraa, naannoo Kafaarraa guutummaa guutuutti akka Itoophiyaarra jechuu hin danda'ama. Barattoota 3,000tu bakka kanatti barnoota diinii Islaamaa yookaan Quraana kalaama Rabbii asitti qara'aa jiru. Ijoolleen kun ganama sa'aatii 3 walakkaa 4tti dhufanii hanga sa'aatii 11tti as taa'u jechuudha. وياغوتو براتاولو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشخص وان نمتجج إذا نزل قنف قبته منزلا بوتا قبنا ويكيسا ذكري ان تجدتو دبت ما جج ايا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها رب جباس رافق سوجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جدوني جت من نزل منزلا نمن قبة منزلا بوتا قبة ويكيسا والجملة من المبتدأ والخبر معلوماتها الجملة التي قبل الجملة والثاني منصوب على كونها مستأنفة نيابة عن الردين عن البدادة نيابة الراس كما سني كافني باكي كون باكا جولي الأورومو قفتي يوكان جولي نانو أوروميا كان قدرين جمع قفا براتميت باكا سباب سبلمين اللي أكا توبيات فني براتم براتو كما سدنجران كيسا غامبيلو تجركون سمي مانو أيمان مان وجلو بتاو أنت سمي مانو عبد المنان مان عمر غامبيلا إيشي أنت ساكيت نمتاو غامبيلا سمي مانو أمير مان أمين أنت سمي مانو مصاب وجلو ما شاء الله أنت سيد مان محمد كيف نمتاو غامبيلا إمران مان Oman إزاي كم تاس ندرسه هنا كيف نمتاو غامبيلا ما شاء الله أنت شكري جمّتشو كيف نو غامبيلا شكري جمّتشو ما شاء الله أنت اسمه منو إبراهيم أحمد سندك زي وانا ورا جمّا كم تا ودتامت من لاين كام قرآن جريشل ما شاء الله أنت أمين ما كامل درو شيخ نيكون شيخ رشاد بك كراسور أف متي غنما ساعتي أفرط له فني أنغا ساعتي كوت كيسة تاورا ساعتي تور باول كيسة تاني ده برسانو متي بك ديكاسود مافتاوف إميجن كيسة تي تاني كراي ساجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك نجا كان سجلين كن يكون اسم بركة كبيبية كيسة ستو بيا لا ستو إرجع كن يسنتي دبر فن إرجع كن عبدين سنتينو دبر سه بوتاجر تمرايت تنو إرمات داتي بوتان كن إجار سبر بادا إجار سهم نكينيا ولي وان تيفي إرجع كينيا سجلين كن يسنتي دبر فن عبدين اللي سنتينو دبر سه أمانة دا ربيني سواب قدّة تسني هكنو صدقة جارية ربي سني تاسسا غافة سنجرتنس غافة سندوتنس ونكون اسم فيدا غاري أجتشوني ربين سبب غاري أجتنين الدنيا تساكراتس وانما ملكي سوف ملكي قدّة ربي سني هكودو جنة إرغا كينيا غلمان نوغاتي ويا يروس تبرتنو مني إني كان فل آرا مسكوتين كابو بلبلن كابو يوروب نتي كوروبي bakki isaan ta'an baay'ee rakkisaadha sharaa waxxarataniif kan isaan qara'an jechuudha mijataa miti barnoota kana barachuudhaaf maarree kanaaf wanni kana hunda sinitti himaa jiruu fi ilmi allamanii biyya kana ceesisuu danda'u isaantu bor ka'ee diinal islaamin guddisuu danda'a namni amantaa kee jaallattu namni diinii kee jaallattu namni viidiyoo kana ilaaltu wanni xiqqoon ati arra gootu kun wanni xiqqoon ati bakka barnootaa kana madrasaa kana gootu kun Sifti kota udah ndagaru, ijolle kana waan guddaadha. Masgiidni baay'een nu beeknu, bakka garagaraatti beeknu, baay'ee bareedaadha. Minxaafiin isaa baay'ee bareedaadha. Qalama bareedaadhaan, minaaraa bareedaadhaan ijaarame garuu barattoonni keessa hin jiran. Asitti garuu barattoota 3,000 argaman siniin jedhaa jira. Kanaafuu barattoota 3,000 as jiran kan ijoollee qaqaalii naannoo godina Jimmaa qofa miti. Godinaalee Oromiyaa guutuu fi naannolee ollaa
akkuma isinii kaase Gaambeellaa dabalatee jechuudha naannoo kibbaa Kafaa dabalatee asitti argamu waan ta'eef isaan bakka kanatti waan qulqulluutu kennama waan qulqulluu Rabbiirraa gad ergametti barsiifama jedhanii as jiru waan ta'eef nummoo waan qulqulluurraa akka isaan ta'anii barataniif waan qulqulluu ta'anii akka isaan qara'anii fi gumaata nurraa barbaachisu baachuun dirqama. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana laaltan hundumti keessan akkaawuntiin isinii barreessu kanarratti waan dandeessan waan humna keessanii kana akka deeggarsa gootaniin kabaja guddaadhaan isin gaafadha. Kana malees sagantaa guddaa namoonni gurguddoon ulamaan gurguddoon irratti argaman taasaasii 26 waan gaggeeffamuuf nus irratti argamne sagantaa muhadaraa guddaa ni gaggeessina. Ijoolleen Gaambeellaa kun deeggarsa addaa nurraa barbaadu. Addatti immoo ijoollee Gaambeellaa kan namni tokko kun gargaaruu danda'a. Qarshii muraasa karuma isaaniitiin ergattanii ijoollee kana waan saamunaa, waan isaan waa ittiin bitatan, waan isaan uffata ittiin bitatan, waan isaan kitaaba ittiin bitatanu namni 2-3 gochuu dandeessu yeroo deeggarsa kana gootan addatti kan ijoollee Gaambeellaa sanaati jedhaa nutti himaa galatoomaa ulfaadhaa. Bakki kun baay'ee filatamaadha barattootaaf. Sheeknillee, Sheek Rashaadillee kabajaan jaalalaan barattoota isaanii asitti barsiisu. Garuu bakka dhaabataa jiru kun wallaahi caffeedha. Yoo roobni xiqqoon roobee bishaan asii ol burqa. Yoo roobni gaaraa gar roobe dakaas asii ol baha jechuudha. Qaraatiin yoo roobni sa'aatii tokkoof roobe sa'aatii tokko oliif adda citaa jechuudha. Maskootiin qabu, saanqaa hin qabu, baay'ee caccabaadha. Baay'ee banaa taa'ee jira. Alatti ijoolleen sharaa waxxaratanii jiru. Roobni yoo roobe bakki kun liishoo galuu qaba. Masgiinni sun ijaaramuu qaba. Saanqaan itti hojjetamuu qaba. Warri jettanii waan gootan egaa isinitti meeraa waan humna keessanii godha. Daa'imni cinaatti argamu kuni Waziir jedhama. Bakki dhaloota isaa Saqqaadha. Saqqaa Coqorsaa. Amma immoo Sokorruu jira. Saqqaa fi Sokorruu xiqqaatti kiiloomeetira 100 ol as taa'eeti. Erga gara kana dhuftee hammam? Waggaa tokko. Waggaa tokko keessatti. Ga'uu kan kaara. Maalirra jirta amma yeroo kana? Hadiisa qaraara. Hadiisa qaraartaa? Mee. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.